guyyaa har'aa kanas barnoota bareedaa baay'eetti gammaddan tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadha. Maarree egaa barumsa guyyaa har'aa keessatti namoonni baay'een akkaataa akkamiin feesbuukii irratti laayivii kallattii dabarsuu akkamitti akka danda'an yeroo baay'ee na gaafachaa turtaniittu. Fakkeenyaaf laayivii yuutuubii irraa haa ta'u, feesbuukii irraa haa ta'u, kallattii adda addaatiin laayivii darbaa jiru tokko akka waan kan keenyaarraa darbaa jirutti feesbuukii keenya irratti kallattiidhaan dabarsuun haala salphaadhaan ni danda'ama. Egaa isa kana haala kamiin gochuu dandeenya kan jedhudha. Amma xumuraatti barnoota keenya hordofaa. Kanaaf amma gara barnootaatti. Isa dura garuu namoonni aaraan reefu gara YouTube chaanaalii kootii dhuftan Naardos Tuubin sabiskiraayib, sheer, laayik gochuudhaan faamilii koo ta'a. Namoonni maatii koo taatanii turtan kana dura immoo sheer gochuudhaan, koomentii gochuudhaan, yaada naaf qooduudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Barnoota adda addaa teekinooloojii wajjin kan wal qabatan wantoota isinitti tolan waan baay'ee asirraan dabarsaa tureera. Egaa yaada keessan fudhadhee waan haaraa gaafan argu asirratti isiniifan qoodaa jechuudha. Kanaaf jajjabinni keessan yoomillee na biraa hin hafini. Kanaaf egaa guyyaa har'aa kana akkaataa kamittiin laayivii dabarsuu akka dandeenyu kallattiidhaan kan waraabame muuziqaas haa ta'u galarii keenyarraas kallattiidhaan dabarsuu akka itti dandeenyu gadi fageenyaan walii wajjin ilaalaa. Kanaaf amma gara barnoota keenyaa kallattiidhaan deemna jechuudha. Jalqaba irratti akkuma kana duraa isinitti himaa ture pileestoorii keenya keessa dhufna. Pileestoorii keenya keessa erga dhufne Goostireem jennee barreeffanna jechuudha. Achi keessatti pileestoorii keenya keessatti Goostireem jennee barreessina kunoo asitti ishee argaa jirtan kanaa jechuudha. Erga kana gadi buufattanii booda iimeeliif paaswoordii isin gaafata. Isa itti guuttanii bira dabartu. Amma keessuma isaa seenan isinitti agarsiisa. Erga itti guuttanii bira dabartanii booda akkaataa kamittiin akka isiniif hojjetu jechuudha. Kunoo haala kanaan isiniif ba'a. Erga iimeelii keessaniif paaswoordii kanuma qabdan oriijinaalas utuu kamni yuutuubiidhaaf itti fayyadamtan ta'uudhaa baates gaariidha. Rakkoon qabuun fudhata waan ta'eef jechuudha. Achi erga dabartanii haala kanaatiin dhufee isiniif baasa. Egaa kana akkasumatti dhiistanii keessaa baatu. Erga baatanii booda amma kallattiidhaan feesbuukii keessa seeneen jira. Isin yoo barbaaddan yuutuubii keessan keessa seentanii fudhachuu dandeessu. Yuutuubii keessan keessaas ta'e feesbuukii keessan keessaa viidiyoo isinitti tole tokko fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo fakkeenyaaf viidiyoo isinitti tole tokko fudhattanii waan barbaaddan dabarsuu ni dandeessu. Egaa viidiyoon baay'ee namatti tolullee as keessaa egaa fakkeenyaaf kun viidiyoo kana argadheen jira. Viidiyoo kana kunoo bakka tuqaa 3 jirtu kana al tokkodhaaf tuqeen liinkii koppii godhadha jechuudha. Kunoo erganii achi tuqee booda jala kanatti kunoo koppii liinkii kan jettu kun achi jala jirti. Egaa al tokko achi nan tuqaa koppii naaf ta'e jechuudha. Ergan koppii godheen booda kallattiidhaan fidee kunoo bakka kanaan ka'a jechuudha. Appilikeeshiniin duraan buufadhe sana fidee achi keessatti egaa isa jalqabaa irratti gara jalqabaa irratti nan tuqa. Ergasii booda wantoota kanatu haala kanaan naaf tarreeffama. Wantoonni kun wantoota baay'ee of keessaa qabu. Achi keessaa garuu guyyaatti si'a tokko qofaa gadhiisuu dandeessaa jedha. Guyyaatti si'a tokko qofaadha liivii kana kan gadhiifachuu dandeenyu jechuudha. Appilikeeshinoota baay'eetu jiru. Isaan keessaa garuu kan baay'ee natti tolu kana waan ta'eef kana qabadhee isiniif dhufe. Egaa liinkii koppii goone ammaa kana jalqaba irratti asirratti kan teest gochuu qabnu jechuudha. Kunoo isa jalqaba irra jiru kana al tokkoof nan tuqa. Ergasii booda ammallee bakka kanarratti al tokkoof nan tuqa jechuudha. Ergasii kunoo bakka kana liinkii akkan galchuudhaaf na gaafachaa jira. Kunoo liinkiis fidee dhufe kanas keessa galcheera. Ergasii kunoo bakka kanatti aaddi kan jettu kana tuqeen gara fuulduraatti deema. Ergasii kunoo viidiyoo sana keessatti barreeffamoota barreeffaman innis haala kanaatiin bareechinaa fidee jira.
Ergasii jala kanatti kan argamtu next kan jettu jirti. Next kana tuqeen gara fuulduraatti deema jechuudha. Ergasii viidiyoon sun 480 diizaayiniin ittiin hojjetu haala kanaan naaf godhee jira. Bareedaadha. Kanaafuu next godhee gara fuulduraatti deema ammallee jechuudha. Okay. Ammallee bakka kanatti add kan jettu kanarraa al tokkoof tuqee gara fuulduraatti hin deema. Bakka kanatti egaa warri reefuu seenaa jirtanii feesbuukii keessan keessaa feesbuukii isin filachiisa waan ta'eef bakka tuqaa kana tuqxaniitu feesbuukii keessan filattu jechuudha. Kunoo amma fakkeenyaaf feesbuukii lamaan qabaanii feesbuukii isa jalqabaarraa kanarratti gadhiisuu waan barbaaduufi isa kanarra jira jechuudha. Isa jalqabaarra jira. Yoon barbaade immoo isa lammaffaa kanarras godhachuu nan danda'a jechuudha. Garuu ammaaf isa jalqabaarra godhadhee waan hin jiruufi gaariidha. Egaa har'a kan feesbuukiiti waan ta'eef yoo barbaaddes tiiktookiinis jira. Gosa barbaadde irratti gadhiisuu dandeessu jechuudha. Waan barbaaddan irratti har'a feesbuuk irratti. Egaa kunoo piroofaayilii kana tuqxaniitu peejii gosa barbaaddan giruuppota adda addaa waan barbaaddan irratti sheerii gochuu kan dandeessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf giruuppiin baay'ee keessatti miseensa ta'e kanan jiru giruuppii ofii kootiif kan ijaaree qabullee baay'eedha. Isaan sana keessaa waan barbaade irratti hidhuu nan danda'a jechuudha. Isa booda kallattiidhaan akka waan laayivii dabarsaa jiruutti viidiyoo qulqullina qabu yuutuubii irraa kan namaas ta'u feesbuukii irraa kan namni biraan dabarsaa jirullee haala salphaa ta'eetiin dabarsuu danda'a jechuudha. Amma gara xumuraa deemnee jirra. Garuu waan tokkichatu nu hafa. Innis taayitilii jechuudha. Taayitilii qofaatu bakka kanatti guuttanna jechuudha. Kanaaf bakka kanatti faarfannaa haaraa jedheen barreessame. Amma fakkeenya faarfannaa haaraa jedhee barreesseera. Kana booda wanti na rakkisu tokko illee hin jiru jechuudha. Amma sendi gochuu qofaatu na hafe jechuudha. Kanaaf isa xumuraa maal gochuun qabaa? Kunoo bakka kana tuqeen laayivii jalqaba jechuudha. Viidiyoo achirraa gadhiifamaa jirutu fuula feesbuukii kootiin laayivii godhee gadhiisa jechuudha. Amma kunoo tuqeera. Kunoo jala kanaa next jedhee jira. Xumurameera amma gadhiisuu qofaadha. Next gaafan jedhu laayivii gadhiisuu jalqaba. Kanaaf akkaataa kanaatiin waan barbaaddan fayyadamtanii gadhiisuu ni dandeessu. Barnoonni har'aaf qabannee isuma kana. Kana booda as keessaa baatanii feesbuukii keessan keessa laxxanii yoo laaltan fakkeenyaaf feesbuukii kana ittiin gadhiise feesbuukii kan biraadha waan ta'eef maqaa gosa sana sarchi godhee gaafan ilaalu laayivii kallattii darbaa jira jechuudhaan. Garuu feesbuukii bilbila koo akkasumatti cufee yoo lafa kaa'ellee laayivii ofuma isaatiin dabarsa jechuudha. Ani hojii kun hojjedhaa inni laayivii viidiyoo yuutuubii irraa fuudhee feesbuukii koo irratti dabarsaa jechuudha. Inni appilikeeshinii kanatti baay'ee kan itti gammaddanidha dhugaa dubbachuudhaaf appilikeeshinii baay'ee bareedduudha. Itti fayyadamaa. Ammallee yeroo jalqabaatiif chaanaalii keenyarraa waan bareedaa waan haaraa argachuudhaaf sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Guyyaa gaarii.